Dabbii garaa garaatti Waaqayyo waamicha nu gootee nu fayyiftee fayyina fayyineen immoo akka nama kee taanee jiraannu warraatu nu gargaartedha. Kanaaf galata sii kennina maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Galanni ulfinni maqaa keessa ture isa jiruu fi isa bara baraan darbee jiraatuuf haa ta'u. Gargaarsa kee taaneen hundumti keenya kan jiraanne gargaarsa kee taaneen waan hundumaa darbinee kanas geenye. Kanaaf nuyi galtiin dadhabbii kee galata sii jenna. Galanni keenya maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin aariyaam sadaffaa teessoo kee irratti ulfinaan foonii galata siif haa naanna'u. Waaqayyo galgala kana immoo fuula kee dura dhufneerra ijoollee Waaqayyo Waaqa sanirraa baratu akkuma dubbiin kee jedhu sirraa barachuudhaaf sirraa dhaga'uudhaaf siin gorfamuudhaaf siin yaa Waaqayyo jajjabaachuudhaaf sagalee kee yaa Waaqayyo nutti akka dubbattu fuula kee dura teenyee fuula kee duratti argamnee jirra. Atis argamsa keetiin atis sagalee keetiin Waaqayyo samii banuudhaan jireenya keenya akka gargaartu maqaa Gooftaa Yesuusiin ani siin kadhadha. Qilleensa keenya irratti lola kaasuudhaan sagalee kee yaa Waaqayyo samii ati irraa nuu gadhiifte irratti cufuu warri barbaadan maqaa ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoositiin kan qabaman haa ta'an. Ergaaf ergamni seexanaa kaayyoon seexanaaf ajandaan seexanaa galgala kana raawwatee sagantaa yaa Waaqayyo ati nuuf qopheessite kana irraa galgala eebbifamaa kana irraa maqaa kee maqaa Gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Humni kee humni Waaqayyo isaan haa rukutu. Waaqayyo ayyaanni kee Waaqayyo humni kee Waaqayyo gargaarsi kee gidduu keenyatti haa mul'atu. Harka kee isa hiiku sanaan gidduu keenya deddeebi. Ba'aa dhaloota kanaa irraa buusi. Dhukkuba akkamitti kan rakkatan galgala kana afur lakkoofsa 22 irraan kaasee dubbisa. Warri macaafa qulqulluu qabattan kutaa kana walii wajjiniin dubbifna. Sagalee gabaabaa mata duree gabaabaa asuma keessaa fudhadhee irratti walii wajjiniin sagalee Waaqayyo hirmaanna waan ta'eef kutaadhuma kanarratti hundoofne sagalee Waaqayyo waan ilaalluuf mee kutaa sana hin dubbifna. Akkasidha maqaa Yesuusin nan dubbisa. Yesuus ammoo ofii isaatii tuuta sana gadi dhiisutti bidiruu yaabbatanii isa dura gamatti akka ce'aniif bartoota isaa in gaddisiise. Tuuta sana erga gadi dhiise booddees kophaa isaatti kadhachuudhaaf gara gaaratti ol ba'e. Yommuu galgalaa'es kophaa isaa achi ture. Bidirichi garuu yeroo kana qarqara irraa baay'ee fagaatee sababii qilleensi fuula duraan isatti qilleensuufis dhahaa bishaanittiin asiif achi daddarbatamaa ture. Halkan keessaa gara iyyandaaqoo isa lammaffaattis Yesuus bishaan gubbaa adeemaa gara isaanii dhufe. Bartoonni garuu bishaan irra utuu inni adeemu arganii baay'ee na'anii innoo ekeraadha jechaa sodaachuu isaanii irraan kan ka'e in iyyan. Yesuus immoo achumaan isaanitti dubbatee jabaadhaa innoo ana in sodaatinaa jedhee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Kutaadhuma kana keessaa deddeebinee ilaalla. Akkasumata dura jedhu irratti hanga baasee walii wajjin dubban. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ittisiif dubbatee gabsurraa godha jedheen kutaadhuma kanarratti hundoofnee sagalee Waaqayyoo dubbadha. Kutaa kanatti yookaan lafa amma dubbifne kanatti sagalee Waaqayyoo waa'ee hojii Yesuus Kiristoos kan inni nutti himu. Yesuus Kiristoos yeroo lafarra deddeebi'ee tajaajilaatii ture. Duuka buutota bartoota wajjiniin deddeebi'aatii yeroo ture. Bartoonnis isaa wajjiniin yeroo turan mana isaanii maatii isaanii qomoo isaanii dhiisanii siduukaa buune irra jedhanii isatti kooluu galanii isaa wajjiniin deddeebi'aa isaa wajjiniin tajaajilaa yeroo turanitti Yesuusi bartoota isaa wajjiniin jiran kana tajaajila isaan jalqabsiisee tajaajilli isaan jalqaban kunis akka babal'atuuf biyyoota garaagaraatti mandaroota garaagaraatti iddoo itti wangeelli lallabamuudhaa qabutti akka isaan lallabaniif yeroo humnaaf aaboo isaaniif kenne maqaa isaatti waan hundumaa gochuu akka danda'aniif yeroo isaaniif kadhatee isaan eebbisee gadi isaan dhiisaa tajaajilaaf isaan qopheessaa ture keessaa hojii isaaniin hojjetamuu fi hojii Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota wajjiniin ta'ee mootummaa Waaqayyoon lallabu
keessatti waan ta'edha kutaa kanatti kan agarru. Sagalee Waaqayyoo kutaa kanatti lakkoofsa 22 irratti amma ofii isaatii tuuta sana gadi dhiisutti bartoota jechuun bidiruu yaabbatanii akka isaan gamatti ce'aniif bartoota isaa hin giddisiise jedha. Iddoo jiranii, iddoo turanii, iddoo isaan wajjin jiranii adda isarraa ba'anii bidiruu yaabbatanii gara iddoo itti wangeelli lallabamuudhaa qabutti akka isaan dhaqanii wangeela lallabaniif Yesuus yeroo isaan ergu kutaan amma dubbifne kun kan nutti himu. Haa ta'u malee bartoonni Yesuus irraa adda ba'anii kophaa isaanii deemuu hin fedhan turan. Yesuus wajjin yoo deeman, Yesuus yoo isaan wajjin hin ta'e baay'ee itti gammadu. Baay'ees immoo wajjin hojjetamuu isaa waan arganiif akka inni isaa wajjin hin socho'u, akka inni isaa wajjin hin ta'u barbaadu turan yeroo baay'ee. Yesuus bartoota of dandeessisee hojii isaa ulfina qabeessa kana isaanis akka labsaniif akka lallabaniif yeroo barbaadetti leenjii garaagaraa isaanii kennee isaan eebbisee yeroo inni hojiidhaaf isaan qopheessaa tureera. Amma garuu ofii isaarraa adda baasee gara iddoo itti wangeela lallabuu qabanitti akka isaan lallabaniif yeroo isaan ergu kutaan kun nutti hima. Ameen. Yesuus bartootatti dubbatee gara laga kana gamaa ce'aa achittis wangeela lallabaa. Wangeelli isin lallabdan isuma nani lallabaa, isuma nani barsiisaa, isuma nani akkasitti lallabaa jedhee isiniifis ibsaa, isinii sana wajjiniin taatanii wangeela lallabaa turtanidha waan ta'eef isa kana gara laga gamaatti ceesisaatii lallabaa yookaan labsaa isaaniin jedhe. Yeroo kana lagicha gama ce'anii wangeela lallabuudhaaf bishaantu ture. Ciisaa bishaanii jira. Kanaaf bishaan ciisaa kana irra immoo miilaan deemanii ce'uu waan hin dandeenyeef bidiruu tokko isaaniif ajaje. Bidiruun kun galaanarra kan ittiin isaan adeemuu danda'an. Bidiruun kun kan isaan ittiin galaanicharra deemuu danda'an isaaniif ajaje, isaaniif kenne. Kiloo bidiruu kanaan gara laga gamaatti ce'aa achitti wangeela lallabaa isaaniin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mandarri isaan dhaqaniitti wangeela lallaban kun wangeelota arfan keessatti maqaa garaa garaa itti kennu wangeelaawwanni yookaan warri waa'ee seenaa kanaa kataban. Kanaaf ce'aa yeroo isaaniin jedhu callisee gad isaaniin dhiibu. Wanta isaan barbaachisu wajjin laphee isaanii keessa amantii kaa'ee amanaa jedhee isa amantan kanaan immoo gochuu akkana ni danda'u hubadhaa jedhee waan baay'ee qabatamaatti wanta isaanitti argisiifamuu qabu isaanitti argisiise waan baay'ee erga isaanii ibse adeemsa miilaan adeemuu immoo bakka isaan rakkisutti bidiruun quroo jira isa kanaan ce'aa jedhee bidiruu isaanii kenne waan hundumaa isaan feeksiise sagalee isaan feeksiise waan isaan barbaachisu otoo isaanitti hin hir'isin gara laga gamaatti ce'aa wangeela lallabaa isaaniin jedhee ofii isaatti irra galaanaatti gad isaan dhiise. Eenyutti gad isaan dhiise Yesuus? Wangeelli isaan lallabanis wangeela Kiristoos. Inni immoo kophaa isaatti kadhachuudhaaf gara gaarattitti iddoo halleetti yookaan lafa namni isaa arguu hin dandeenye ol ba'ee achitti kophaa isaatti kadhachuudhaaf ture. Isaaniin immoo ce'aa wangeela lallabaa jedhee wangeelaaf isaan erge. Ofii isaa immoo gara gaaratti ol ba'ee kadhata jalqabe. Yeroo itti bartoonni gadi dhiifaman, yeroo inni itti isaan erge, yeroo isaa yeroo gara galgalaati. Yeroo itti dambaliin qilleensa galaanarraa qabbanaa'e yeroo kanadha kan inni dhaqaa ce'aati achitti wangeela lallabaa isaaniin jedhe. Isaanis abboomamanii ajajamanii ergama irraa fudhatanii tola jedhanii irra galaanaa irra adeemsa jalqaban. Akkuma adeemsa jalqabanii adeemsa muraasa erga deemanii gara halkan
akka walakkaatti yookaan iyyan daanqoo isa lammaffaa jedhe. Utuu galaanarra deemanii lolli isaanitti ka'e. Lolli isaanitti ka'e kun fuula duraan isaanitti ka'e. Lolli isaanitti ka'e kun gara bitaatiin isaanitti ka'e. Gara mirgaatiin isaanitti ka'e. Gara dugda duubatiin isaanitti ka'e. Kallattiin hundumtuu lola isaanitti ba'a. Yookaan kallattiin hundumtuu lola isaan irratti kaasa. Gara bitaatiin qilleensiin isaan hin lolu. Gara mirgaatiin isaan hin lolu. Fuulduraanis akka isaan achi hin deemne asiyaseen isaan hin lolu. Dugda duubaanis asiyachee isaan hin lolu. Kana gidduutti aburjaajaanii uteenyi isaanii taa'aa jiru in arge. Ameen. Wanta ati ta'aa jirtu, waan haalli jireenya kee gochaa jiru, waan jireenya kee irratti banamee jiru, waan jireenya kee raasaa jiru, waan mana kee raasaa jiru, waan hafuura kee raasaa jiru, waan deemsa kee raasaa jiru, akka fuulduratti hin deemne wanta si gochaa jiru Waaqayyoo galgala kana Waaqarraa hin ilaala. Bartoonni lola kana arfan hin marfamanii kana gidduutti argamu. Kana gidduu ta'anii kana gidduutti ol gorramoo gadi gorramoo yoo jedhanii maladhaan inni immoo iddoo itti kadhachaa ture isaan arge. Haalleluuyaa. Ameen. Namni lafa nama nagarretti, namni lafa namaa hin birmannetti, namni lafa namaaf hin qaqqabnetti, namni lafa iyyanii namaaf hin dhageenyetti Waaqayyo hiyya namaaf, Waaqayyo dhoksaa rakkina namaaf argaa, namaafis immoo birmata. Haleluuyaa. Kanaaf erga gadi isaan dhiisee isaan yeroo muraasa erga deemanii irra galaanatti lolatu isaan mudate waan ta'eef lola keessummeessaa jiru adeemuu hin dandeenye. Saffisa jalqabaniin xumuruudhaaf walakkeessa irra ga'anii lolaan ugguraman. Qilleensi bitaadhaan, qilleensi mirgaan isaanitti ka'ee adeemsa isaan dhoowwee dura isaanii go'ee achi as hin lolaan, bitaadhaan hin lolaan, mirgaan hin lolaan, dugda duubaa hin lolaan isaan kana gidduu jiru. Ameen. Ameen. Qilleensa garaa garaatiin kan lolantu yoo jiraatte galgala kana Waaqayyo itti dubbatee garsurraa godha. Akkaati gara fuulduraatti hin deemne isa dide akkaati lafa iddoo ga'uudha qabduu sana ilaaltee isa manaa baate sana akkaati hin geenye wanti karaa irratti lola sitti kaasa. Wanti ka'umsaaf ga'umsa kee gidduu dhaabate galgala kana maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin ifatama. Yeroo hin ifatama. Yeroo kana Yesuus isaan arge. Isaanis immoo itti dabalaa deeman, itti baay'ataa waan deeman adeemuu hin dandeenye. Amma obsanii, amma dhokfatanii, amma homaan jennu jabaadhaa jedhan wal jajjabeessanii isa booddee hin dadhaban. Itti aananii hin sodaatan. Sodaa isaanii keessa immoo wanti baay'een galee jireenya isaanii waan raaseef iyyuu jalqaban, wayyoo jechuu jalqaban, dhumneera jechuu jalqaban, rakkanneera jechuu darbanii amma waa'ee lubbuu isaanii iyyuu jalqaban. Du'aaf jireenya gidduutti inni nama dhaqqabu garuu isaan ilaalaa jira. Haleluuyaa. Kan jalqabaa isaanii jedhee jira. Abbaan jiru jira. Abbaan hojii jira. Kan isaan jalqabsiise irra galaanatti gad isaan dhiise jira ture. Isaan garuu kana dagatanii raawwatanii waan gochuudhaan qaban hundumaa akka waan xumuranitti jireenya isaanii du'aaf qopheessanii kana booddee jedhanii iyyuu jalqaban. Yesuus iddoo jiru inni isaan ilaale. Maal taajuu ijoolleen koo akka milaata ga'ammoo hin geenye jechuudhaan Waaqayyoon isaan hordofa. Adeemsa isaanii ilaalaa jira. Waan isaan irratti taajuu ilaalaa jira. Waan isaan ta'aa jiran ilaalaa jira. Laphee isaanii ilaalaa jira. Naannoo isaanii ilaalaa jira. Bidiruu isaanii ilaalaa jira. Jireenya isaanii ilaalaa jira. Haleluuyaa. Ilaalaa jira. Isaan garuu iddoon kun iddoo itti namni nama nagarreedha. Yeroon isaa yeroo halkaniiti. Yeroo namni iyyan namaa dhaga'uu hin dandeenye. Yeroon isaa yeroo namni rafuudha. Yeroon isaa yeroo hirribaati. Yeroo kana garuu nuti immoo deemsaaf godhanne waan godhaa jedhamee bugoone ajajamnee kanatti galle garuu rakkina guddaan nu mudate jechuudhaan laphee isaanii yaada keessa naannessanii waa baay'ee jechuu danda'an.
inni jalqabaa isaanii jedhe garuu isaa wajjin jiraate. Yesuus isaan gadhiisee isaan biraa hidhamu. Humna isaanii kenneef, aaboo isaanii kenneef, wanta gochuu danda'an hundumaa qixa ittiin gochuu danda'an, akkaataa itti gochuu danda'an hundumaayyuu mijeessee Waaqayyo isaan erge. Isaan garuu amantii keessa isaanii hir'isanii, haala ilaalanii, eeriyaa isaanii ilaalanii, bitaa ilaalanii, lola qilleensaa ilaalanii, waan fuulduraan ka'e ilaalanii, waan duubaan dhiibe ilaalanii, waan bitaa mirgaan itti ka'e ilaalanii, ani lola gidduutti argameera jechuudhaan iyya guddaa iyyuu jalqaban jedha. Yeroo isaan iyyaa jiran kanatti, yeroo isaan iyya garaa garaa iyyuu jalqaban kanatti, iddoo ture Yesuus gurra isaatti sagalee iyya isaanii dhagaye. Ameen. Merga keessa na fuudha. Waan isiniin jedha amantu ani jedheedhaaf hin fudhatina. Amantanii inni kun kan kooti kanaan Waaqayyo wajjin hojjeta yoo jettan amanaa fudhadha. Halleluuyaa. Isa fuulduraan sitti cufe, isa dugda duubaan sitti uwwise, isa bitaa mirgaan sitti uwwise, si marsee ani si qabeera siin jedhu galgala kana Waaqayyo gidduudhaa si baasa. Halleluuyaa. Waan marfamte keessa, waan gidduu dhaabbatte keessa, muummee rakkinaa gidduudha. Waaqayyo galgala kana si baasuudhaaf, Waaqayyo galgala kana si hiikuudhaaf harka isaa Waaqarraa inni dhiisee. Ergaan kan warra amaniif. Ergaan kan warra kiyya kuni jedhee warra fudhateeti. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanee nama fudhate ta'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin inni amantee fudhatte immoo hojii siif haa hojjetu. Jecha qofaan si jalaa hin hafin amaneta. Yesuus iddoo ture, iddoo kana tarra ture, iddoo kana jaa jiru rakkoo ijoollee isaa arge. Eenyuti? Mee gidduun dhaabadhee jira kan jettu. Eenyuti? Fuulduratti akkana deemneef cufaadha fuulli koo dur bitaan koo mirgi koo wanta garaa garaatiin qabamee jira. Kanaaf ani carraan qabu kan jettu. Galgala kana Waaqayyoon israachuudhaan sagalee siif hira. Labsi sirra ture labsiidhaan kaase isa jireenya kee oggureetti si dubbate Waaqayyo hin ta'u isa jedhu kaase Waaqayyo hin banamu isa jedhu bane Waaqayyo hin bisa jedhu kana jechisiise Waaqayyo galgala kana dhimma kee harka isaa hin diriirfate. Haleluuyaa. Qubi Waaqayyo dhimma kee keessa hin seena galgala kana. Eeggattee kan namni barbaadde maaliif kan jette gaaffii kana of gaafatte akka waan Waaqayyo si dhiisetti kan jireenya kee xumurte galgala kana Waaqayyo የምስራች. ሃሌሉያ lola kana gidduu jiru sana lola bitaa lola mirgaa lola fuulduraa duubaa gidduu jiru kana keessa dhaabbatanii iyyan akkam goona kana keessa akkamitti ba'uu danda'e gadi gorra jennaan gachallaan qilleensi nutti ka'e lola nutti kaase waan goonu wallaal oomishni gorra yoo jennu akkasuma fuulduratti hin deemne yoo jennu akkas anitti adeemuu dadhaban akka jalqabanitti ariitiidhaan adeemuu dadhaban hin lolaman hudhamanii qabaman yaaddaan dhiphatan sodaatan gooticha barbaadaa garuu gaalicharra buufatee inni isaan yaada ture. Aizo wanti iji Waaqayyoo siif ilaal hin buruuqi malee humna qabdu. Haleluuyaa. Iji Waaqayyoo ilaali. Gooftaan gaalicharra buufate achi gadi wanta ijoolleen isaa ta'aa jiran maaltu akka ijoollee isaa deemsa dhoowwee jiru maaltu akka ijoollee isaa kokkee qabee jiru maaltu akka ijoollee isaa dadhabsiisee jiru achi gadee ilaala ture. Yoo galgala kanas Waaqayyo dhimma kee isa jireenya kee ure isa jireenya kee qabe isa jireenya kee yaaddoo garaa garaatiin guute Waaqarraa achi gadi ilaalaa jira. Ilaalee immoo inni isu Waaqayyo furmaata godhee. Amin. Amin. Inilah. Ilaleen ini. Amma ilalu kabu ilale. Amma tasgabbaa'ee isaan ilaaluu qabu ilaale isa booddee Yesuus akkasitti itti fufee garaa itti isaan ilaaluu qabu. Kaa jedhee kan isaan jalqabsiise isa. Adeemaa si wajjinan ta'a kan isaan hin jedhee isa. Kan ilaalanii isaan jalqaban isa. Kan isaan jalqabsiise isa.
ergama kan isaanii kenne isa, qajeelfama kan isaanii kenne isa. Ayisoo isarraa ta'uu isaa qofa mirkaneeffadhu. Wal'aansoo yoo itti baay'ate iyyuu gajjallaadhaa gararraadhaa harka isaanii laaffisanii irraa kaa'aatii si deemu. Ameen jette moo inni? Irraa kaa'aatii gaafa isaan si deeman kee kophaatti si hafa. Haleluuyaa! Isa booddee Yesuus iddoo jiru ka'e gara iddoo isaan jiranitti irra galaanaa. Ameen jette? Galaana irra hin ejjetamu. Galaana miila namaa hin baane. Galaana gadi namaa hin qimsu. Oo! Haleluuyaa! Haalaatti keessa dhaabbattee inni keessatti gargaaramta. Haalaatti kana keessatti akkas ta'a jettee hin tilmaamne keessatti Waaqayyo si hirmata. Iddoo jiru erga ka'ee booddee galaana irraa adeemsa jalqaba. Gara iddoo isaan jiranitti. Gara iddoo rakkina isaaniitti. Gara muummee iddoo isaan qabee jirutti. Yesuus eessara deema? Galaana irra deema. Isaan bidiruu deemu turan. Inni garuu galaana akka lafaatti irra ejjatee adeemsa jalqaba. Yeroo akka ati hin beekneef akka ati hin eegnetti siin dhufa gargara. Yeroo inni galaana irraa deemu, galaana irra yeroo jalqabu. Wantoonni itti tuutaan hundumtuu inni gajjallaa gadhiisaa, inni gararraa gadhiisaa, inni fuulduraas karaa isaa dambaliin qilleensaa tasgabbaa wanti hundumtuu tooratti dhufaatu. Eenyu galaana irra ejjateeran waa ta'uu loolu laphee isaanii keessatti. Ameen. Ameen. Naannoo kee Waaqayyo miila isaatiin siif ejjetu. Haleluuyaa. Yesuus galaana irra ejjechuu jalqabnaan gajjallaa kan ture qilleensi gadi baqachuu jalqabe. Gararraadhaan inni lola kaasee ol baqachuu jalqabe. Inni fuula duraas karaa banuu jalqabe. Amantaa. 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 Waaqayyo rakkina kee irratti sagalee si baasa. Mee akka nama waa fuuldura akkatti dhahee cabsuutti mee amantiidhaan dhaga keessa mirgaa bootti madha. Doota amantii ta'a. Wallaan jedheef hin jedhina. An jedheef hin jedhina. Haleluuyaa. Mee akka nama waa fuuldura akkanatti dha'utti mee amantiidhaan akkasitti dhaatu kana booda qabeenya dabarsa jedhaa dubbadhaa. Amma sabootti fadhume maakaampiiloo raadiyaa kiiloo seebelee jaansii. Namoota baay'ee duraa wanta akka duraa fakkaatu gadi jechuu kan dide maqaa Yesuusiin gargara kanaa gadee qabiidha. Ilaa rakkina kee maqaa gooftaa Yesuusiin Waaqayyo gadi sii qabaati marii turta. Kan hin cabne maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin sii jedhuu eegalee. Akaaniyaa biroo diima. Amma yeroo kana gage. Warri kaleessaa amananii wanti ta'ee baay'een sun macaan qulqullinni kaasa. Ani itti soo namani baata. Faamni kan yoo diiba. Ameen. Amantiidhumaan akka nama waamadoo jedhan ta'uuf qabeenya dabarsa jedhadha. Qabeenya jedha amantiidhaan qabeenya dabarsa jedhadha. Qabeenya dabarsa jedha amantiidhaan. Vaantiiroo baagaas. Ameen. Yesuus galaanarra yeroo ejjechuu jalqabu. Yesuus faana isaa kaasee yeroo galaana irra ejjechuu jalqabe. Galaanni dhangala'aan galaanni bubbeen akka barbaade yoo galaana bubbee yoo macheessu tasgabbaa'uu jalqabe. Dhaabbachuu jalqabe. Ameen jennaan dhaabbachuu jalqabe. Ameen. Eenyutu galaana irra ejjatee faana eenyuti? Eenyuun galaana irra miila isaa ejjechiisaa deemu? Hundumtuu ammuma Yesuus isaanitti dhiyaachaa deemu hundumtuu salphachaa deemu. Qilleensi gajjallaadhaan cobbotee bidiruu isaanii qabe harka laaffachaa deemu. Inni gararraas akkas ta'e inni fuulduraas akkasuma ta'uu jalqabe. Ameen. Kana kan godhu maal yoo jettan sagalee. Ameen. Rasaasni seexanni dura dhaabachuu hin dandeenye. Rasaasni rakkin dura dhaabachuu hin dandeenye sagaleedha. Ameen. Waan biraa dhabuu dandeessa garuu Waaqayyo sagalee si dhoowwati. Sagalee qabaannan, sagalee si wajjin hin jiraannan, sagalee si baanan. Haleluuyaa.
wanta jireenya kee barbaachisu akka hojjetu itti amani malee wanti sagaleen hin hojjenne hin jiru. Meeshaan sagaleen wanti hin hojjenne jiru jedha amana. Jiraare wanta sagaleen hojjenne jira. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin sagaleen kun galgala kana dhimma kee hojjetu. Dhimma kee hojjetee dhimma kee sirreessee dhimma kee kallattii qabsiisee sagaleen kun maqaa gooftaa Yesuusin mana kee hojjetee abaabee jataara. Rooni shaakil baaka. Egaa achi ka'e yeroon isaa halkan yeroo sodaachisaa. Maali yeroon kun yeroo rakkisaadha. Yeroo xiyyanne dhageessifannu illee miti jedhanii bartoonni gungummii garaa garaa yeroo duruunfatan Yesuus iddoo jiru hin argeen suniin jedhe. Arras iji Waaqayyoon arga. Saaqamaa achisaa duraa wanta tokkotu hin jiru. Maalni wanti na caala jettu. Maalni wanti gararraa koo taa'ee sii kenna dhiita jettu. Maalni ol gararraa koo tallaalee siraadha wanti jettu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin amani Waaqayyo galgala kana sagalee dhigee gaara dura kee hin dhangalaasa. Akka amantetti akka fudhattetti sagaleen kun hojii si hojjete. Amma tarkaanfattee dhaalta. Amma irratti tummoosina. Kanaaf amantii kee potenshaala amantii kee dabale. Ameen. Gaggaragalchaan ture maal jedheen dubbadhee sammuu koo keessa sagalee barbaadaan ture. Waan baay'ee sosochoosee gara gurra Waaqayyoo kanuma didee sammuu kootti sagalee garaa garaatiin natti dubbata ture. Kanuma sammuu kootti deebisa. Kanuma keessa qoodee deddeebisa ture. Sagalee biraa dubbachuuf nan shaakala. Maaliif jennaan hafuurri Waaqayyoo namoota baay'eedhaaf hojiin ittiin hojjedha sagalee kana dubbadhuu naan jedhe. Kanaaf ajajameen sagalee kana dubbachaa jira malee sagalee kana yeroo dhiyoo dubbadhe. Hojiin itti qaba Waaqayyo waan jedheef dhimma itti qaba sagalee kanatti Waaqayyo waan jedheef sagalee kana akka rasaasatti tan fayyadama Waaqayyo waan jedheef dubbachaa jira. Sagaleen kunidha galgala kana waan si hojjetu qaba. Sagaleen kun galgala kana waan jireenya kee hojjetee ba'u qaba. Mana kee waan hojjetee si eegu qaba. Ati adoo jiraatteeyu rakkisaa akka lafa jirutti Waaqayyo akkaataa itti sakaalee qabu qaba. Akkaataa itti waan jireenya kee caalessurraa gad deebisudha. Waan si'uudhe keessa galgala kana Waaqayyo si baasa. Ameen. Afaan haaraa keessa yaaddoo keessa rakkina keessa maqaa gooftaa Yesuusin karaa isaa yoo wallaalteeyu karaan isaa kana jettee yoo kallattii isaa asiin asin jettee malee Waaqayyo Waaqayyo sagaleedhaan keessa harka keessa. Sagaleedha. Sagalee. Ameen. Yesuus yeroo isaan rakkatan sanatti isaan dhaqan. Sabooddee yeroo isaan bira ga'uudhaaf jedhu fageenyatti isa argan baay'ee dukkana waan ta'eef baay'ee isa arguu hin danda'an fagootti garuu amma inni itti dhiyaachaa deemu ammuma dammaliin qilleensaatii fi dhahaan bishaanii galaannoo machaa'ee waan hundumaa walii wallaalchisee akka hurriitti ija isaanii dura faca'ee ture irraa gadi qallalaa waa arguu amma jalqaban akka waan tokkootti Yesuus isaanitti mul'ate. Ameen. Ammuma isaanitti siqaa deemu ammuma isaanitti dhiyaachaa jedhe yeroo bifa namaa ta'uu isaa argan galaana irra deemaa tokko nutti dhufeera. Kun immoo nama nuti namni yeroo kana galaana irra deemu namni galaana irra deemuus hin danda'u utuu dandeenye nuyyuu galaana kanarra hin deemne ture. Garuu inni galaana irra deemaa dhufe kun eegalaa ta'uu lolle dhumni keenya inni lammaffaa isa kanaadha. Tuqaa dabalataa itti dabala. Daaqaa kana godhe jireenyi keenya asumatti dhaabateedha. Tuqaa jalqaba tuqaan itti dabalanii ammas tuqaa lammaffaa ka'a. Ameen. Inni galaana irra deemaa gara isaaniitti deemaa jiru immoo isa tuqaa isaan tuqan isa duraayyuu isaan kaasisu. Isaan garuu tuqaa dabalataa godhu. Daaqaa inni jalqabaallee sodaaf yaaddoo keenya irraa kan ka'e haala laallee xiqqoo ishimmoo nutti qabbanoomnan amma immoo kana jechuun oole sammuu isaanii keessatti. Namni marfame waan baay'ee shaakala. Asiin ba'u achiin ba'u jedhee karaa baay'ee argata. Garuu yeroo waan bifa namaa fakkaatu kan argan namni yeroo kana hin deemu namni galaanarra hin deemu meerri bidiruun hin deemu galaanarra inni akkasitti deemu naman ta'u eenyudha ekeraa. Kanaaf amma maal goonuu mataa qabadhaa iyyaa dhumni keenya isaa ammaa. Ameen.
irratti tumaa dabala. Yesuus immoo isa isaan xumuran sana jireenya itti dabaluudhaaf adeemsa isaanii itti fufsiisuudhaaf gara isaaniitti deemaa jira. Ameen. Isa isaan balleessuuf bakka dhumni irra kana booda jedha. Isa booddee sagalee garaa garaa ofirratti dubbatan. Yesuus akka isaan sodaatan argee, Yesuus akka isaan birratan argee, Yesuus akka isaan isa ta'uu hin amanne eegaa argee, nama biraa akka isaan inni fakkaate eegaa argee, fageenyuma isaan itti isa argaa ittuu iyya dabala sana irratti sagalee isaan dhageessisuu jalqabe. Yesuus sagalee sanii dubbata. Inni jalqabaa jabaadhaa isaanii jedhe. Jabinni isaanii yookaan dandeettii isaanii bu'ee jedhe. Wal jajjabeessuu darbanii amma hundumti isaaniiyyuu iyya isa xumuraa iyyaa jiru. Kanaaf mogoleen isaanii waan bu'eef waan dadhabaniif Yesuus sagalee isaanii erge. Maalitti jedhe jabaadhaa. Inni lammaffaan immoo hin sodaatinaa. Innaayinaayis naani eenyu ekeraa ekeraa naani nu sodaataniiru. Yesuus immoo yaaddoo isaanii sodaa isaanii kana argee sagalee itti darbachaa deema. Ameen. Inni sadaffaan inni waan ofii isaa itti beeksise. Akka isaan biqiloorraa hin dhangalaanetti garaa nafaatti yookaan immoo gara garaanaatti akka isaan dafanii of hin balleessineef, akka isaan tarkaanfii dafanii ofirratti fudhanneef Yesuus ana ameen. Isa isin gargaaruudhaaf gara keessanitti deemaa jiru. Isa isin dhaqqabuudhaaf irra galaanarra gara keessanitti deemaa jiru. Ana nama biraa hin seenaa. Lakkii ekeraa miti. Waan isin ajjeesu miti. Humna isin balleessuuf hidhatee socho'u miti. Eenyulee ana. Ameen. Rakkina namaa keessatti akkas kan namaan jedhu isa qofaadha. Ameen jennu? Ana yeroo inni jedhu lapheen isaanii dhaata. Onneen isaanii urgufan. Humni isaanii hubatu. Ana yeroo Yesuus jedhu bakka jiranitti dhaabata. Isa ta'uu nu gargaaruu danda'a. Nu birmachuu danda'a. Iyyineerra waan ta'e iyyi keenya sada qabuu danda'a. Isatu gara keenya dhufaa jira ta'uu danda'a. Shakkaa ta'uu danda'a. Iyya keessa ba'anii. Isa boo'isa miti jedhanii yaada isaanii keessa yoo deddeebisaniyyuu inni gara isaaniitti deemaa jiru isumaa. Ameen. Yeroo rakkoo maaltu namatti deema namarraa baqataman. Yeroo rakkootti maaltu namatti dhiyaata. Yeroo rakkootti maaltu dhimma namaa keessa galuudhaaf gara namaatti deema. Dhimmi isaana dabalata, dhimmi shiyyuuna dabalata jechuudhaan keessaa harka fudhatamanidha. Yesuus garuu iddoo akkasitti dursa argamaa. Mee warri dursa Yesuus dhimma keessa keessa argame dhimmi keessa furamee harka keessa fuudha. Dhimma koo dursee isaan naaseene harki namaa yeroo keessa yeroo harka isaan naaseene kan jettan itti yaddeeni dhaga'ee dabali jettan harka kana bitaatti neeggatti naasaati yoo qabaatan of keessaa baasaa ilillee keessa nageessisaati isa isinii birmata isa boru isinii birmata isa isin gargaaru qaabaa ilillee keessa dabalaa kenna. Haleluuyaa. Ameen. Beesu xaraa gomta keessa warqabaa akka solii jedhama. Yeroo rakkina keetti kan sii birmatu isuma waliin jedhama. Yeroo rakkina keetti akkuma isin jedhe namaaf amala isaa hin beeku. Yeroo rakkoon yeroo wanti garaagaraa jireenya namaa mudate nam harka isaatii fi yaada isaa dhimma namaa keessaa isa saaqatu. Waaqayyo garuu iddoo akkasii dursee harka isaa seensise. Iddoo akkasii dursee seensise. Gargara kana maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin siifaa seenuu harkisa. Siifaa seenuu qubisa. Itti siifaa bu'uu qubisa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiigni kee gargara kana Yesuusiin haa dabalatu. Dhimma kee keessa inni jiraannaan foolii sii godhachaa. Dhimma kee keessa inni jiraannaan akka inni godhe sii taata. Dhimma kee keessa inni seennaan ishiin gadi yaatoo sii jechaa. Dhimma kee keessa inni seennaan ishee cufamtee hin banamti. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin amantee sagaleen kun hojii si hojjeta. Ameen. Dhimma kee keessa inni siifaa sooduu jedhamee jettu moo jettu.
amma saka keessa wal qabaa egaa kana gadee bilee dubbanna dhimma kee keessa inni sii baasee walii jedha eenyu sii baasee namni sii baasee dhuma Yesuus sii baasee namni yoo seene waan inni godhee hin beekamu beektu inni waaqarraa immoo yoo seene maal akka inni godhu beekamu hin beektu sii baasee jedhee maqaa Yesuus gaafa seene ajaa foolii sana gaafa seene rakkisaa sana gaafa seene wanta handuree hin qabne sana toora sii qabsiisa akkatti dhumne beekamni keenya babbadaa jireenyaaf seenaa keessa ajandaa keenya wal keessa namme mataanuu qabee naannessee toora itti nuu godhe namummaa keenya mirkaneessee as kan nu fide utuu akka haalli jireenya keenya irratti itti yaaluti nuyi warraa jiran miti hedduu keenya iddoon awwaala keenya yoona biyyoodhaan wal qixxaate namni akka lafaatti itti nurra ejjatee deema Yesuus garuu furee jireenya keenya waan ta'eef duuni keenya waan isa hin gammachiifneef badii keenya garaan isaa waan hin jaallanneef haa baduu jedhee Waaqayyo murteessuudhaaf Waaqa akkasii waan hin taaneef harkisa nuudinii nurraan kan ka'e dhimmi keenya haal duree godhatee ameen jetta hammas Waaqayyo dhimma kee haasee hammas Waaqayyo ajandaa kee keessa haaseen ameen tartiibatti sii godha seenan hojjetee keessaa sii baasa egaa bartoonni kun galaana irratti iyyan daaqqoo isa lammaffaa keessatti qabamanii lafa jiranitti marfamanii lafa jiranitti Yesuus iddoo isaan jiranitti isaanii birmate qabuudha galaana irra deema akka nama liisoo irra deemuun akka nama asfaaltii irra hojjetuun galaanni tola jettee isaaf jabaattee miilla isaa baattee waaqa qaba ishee uume qaba dirqama isaatti ameen ameen karaa isaan irraa deemaatii darban duubaan dhufeef wanta harcaate funaanaafi hamma isaan deeman laala hamma isaan deemuudhaa qaban tilmaamaafi maaltu akka isaan hudhee waan arge irra isaanii ga'e irra isaanii dhaabbatu bira isaanii ga'e sagalee dhaggeef jabaadhaa hin sodaatinaa hin na'inaa inni dhufaa jiru ana ameen Waaqayyo dhimma kee keessa dhufaa jira jechaa jira ameen jettaa inni dhufaa jiru inni dhimma keetti deemaa jiru inni gara keessanitti deemaa jiru inni gara dhimma keessanii isa lafa godhateetti deemaa jiru ana isa beeku waan ta'eef siitaanaan kottu jedhani iddoo kennaniif sabooddee yeroo dhaqee bidiruu isaanii bira ga'u qilleensi harka bitaa qilleensi harka mirgaa qilleensi fuulduraa hundumti isaaniiyyuu harka laafeffatan irraa kaasa booddeetti deemaa deemu steppiidhaan gadhiisaa deemu adeemsa waan jireenya kee irraa gallakkisiisu qaba Waaqa ameen jettaa saba Waaqa wanta jireenya kee takaalee qabe wanta adeemsa kee guduunfee qabe galgala kana maqaa Yesuusiin nan dubbadha ati immoo amantee fudhannaan hojii si hojjeta sagalee kun ameen adeemsa humnaaf dandeettii Waaqayyoo sodaate dugda duubatti dhimma keerraa wanti harka isaa sassaabbatu wanti dhimma keerraa kaatee adeemu jiraasii jedhe ameen mee kan keessan jiru fadhaa mee hundi keessan nama naan barbaada daqiiqaa tokko kan hin caane harka keessan mirgaa booddifadha akka fedhaati fuula keessan gara samiitti ol qabaati achoon fuula keessan qabaati galgala kanaa qabee jira dubbadha galgala kana jalqabee jira adeemsa jira wanti dhimma koorraa harka fudhachaa deemu jira jedha dubbadha ameen jedhamee tumaan mamaa ameen jedhamee jedhamee ameen jedhamee fudhatamu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin gola keessii baase bidiruu isaanii eegame dahan qilleensa bishaanii walii galee irra bidiruutti namee bidiruu galaana keessatti qarshii gadi deemsuudhaaf ta'e hundumtuu salphachaa akkuma adee irraa sokke Yesuus qilleensa kallattii sadii isaan irratti banam irraa gab godhee kan kallattii tokko irratti dhiise kallattii bitaan qilleensa dhufe
sagaleen dabbe isa mirgaas dabbe isa fuulduras karaa gadhiisitti jedhe isa dugda duubaa immoo hidhoo yookaan isa dugda duubaa hin dhiisi. Bariisaayyuu qilleensi yoo jiraan ni dugda duuba puush godhu yoo jiraan inni dugda duuba sappoorti godhu yoo jiraan bidiroon irra galaanaarra deemtee xumuruu waan hin dandeenye. Lola kallattii garaagaraa sitti bane Waaqayyo harka tokko yoo lola kallattii tokko dhiisuu danda'a. Ati maamila isa Waaqayyo jettee lola kaasuu dandeessaa Waaqayyo garuu dhimma itti qaba. Daawit yeroo dubbatu diinonni koo wal ga'anii maamilatti mari'atu jedhee kanan ofii koos laalee maamilatti akka saboommatu jedhee of ceepha'e edaatu eegulee yeroo ilaalu dhiibbaan isaan na dhiiban walii isaan natti kaasanii sagaleen isaanii gara keetti na siqsee fuudhee maalla godheedha gaara kee na baasee. Dastaan immoo yeroo faasu diinni koo gowwaadha hamaatti fakkaatee gaarummaaf naa godhe na dhiibee harka Waaqayyo irratti na dhiisee ofiisaa amma harka duwwaa deebi'e. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin inni isiniif sin balleessa jedhee inni isiniif harka Waaqayyo irratti isiniif silaa deebamee jetta. Kanaaf qilleensa gara dugda duubaa innis qilleensa gara fuulduraa ifatu karaa bari ittiin jedhe qilleensi karaa bari isa murteetti hin gab jedhee gam jedhe isa mirgaatti hin gab jedhee gam jedhe. Kallattii sadii loonni qaamni lubbuutaan jedhanii inni kun immoo akka isa duraa otoo hin taane amma bidiruu harkisuu dhiibuu amma bidiruu irra galaanaarra deemtee lafa dhibaatu hin dhiibatu. Waaqayyo isa badii isaa dhufe naannessee gaarummaa ittiin hojii si hojjechiisee ta'uudha. Si ga'e bakka kana booda ture. Ana keessaa fudhadhe. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Akkatti waan hojii si hojjetu beektu eega Waaqayyo. Garuu galgala kana Waaqayyo akka isaan beektan. Rakkisaa qabu irratti sodaattee isa of irratti dubbatu irratti isa ofirratti gurgurtu irratti Waaqayyo sagalee beeka. Sagaleen kun immoo waan jireenya keetti hojjetu kana. Haleluuyaa. Saboottee gabii guddaan hin ta'e. Saboottee eenyuun kana gochuu danda'u jedhanii walii isaanii gaafatan jedhe. Inni kana gochuu danda'u eenyumayyuu miti Yesuus. Eenyumayyuu miti Yesuus isa waan hundumaa gochuu danda'u. Isa galaanatti dubbatee dhageessisuu danda'u. Isa dacheetti yoo dubbate hurgufuuf raasuu danda'u. Isa galaana hoomacheessuu danda'u. Isa galaanaan karaa bane yoo jedhee galaanni karaa banuu danda'u. Waaqayyo isa hundaa danda'u uumamaa isa ta'e amiin jennu. Egaa raafama amanttootaaf sodaa isaaniitiif Yesuus iddoo jiru inni isaan ilaaluu qofaa miti galaanarraa adeemsa jalqabuu bira miti sagalee isaanii ergaa akka isaan waan biraatti dirree eegiraa akka isaan isse eegiraadha jedhanii akka isaan murtoo isaanii jireenya isaanii dabalanii dachiifne Yesuus adeemsaan ofiisaa isaan barsiisaa isaaniitti nyaata. Ana galgala kana Waaqayyo rakkina kee irratti anaa jedhe. Inni ana jiree siif dubbii jalqaba taanaan inni jabaatan qabe yoo dhangala. Amma inni humna qabu humna isaa fudhatee dadhabee achumatti sodaa Waaqayyootti fayyada. Haleluuyaa. Hin dubbateef. Eenyu bartoota sagalee erge sagalee baasan inni isaan gargaara. Harka kee qaban Waaqayyo galgala kana si gargaara. Lafa namni si gargaaretti lafa namni si hidhannetti Waaqayyo galgala kana sagalee si birmatee sodaa keessa jirtu keessaa si baasudha. Hidhamee jira jettee jirta yoo ta'e hidhaa sana si keessa baasudha yookaan immoo hidhaa keessaa si hin baasudha yookaan si hiikudha yookaan mul'isuudha. Waaqayyo sagalee. Nama keessanuu sagalee jedha dubbatan. Sagalee jedhami. Sagaleen kun waan hin misoomne si misoomsa. Sagaleen kun waan hin hojjetamne si hojjeta. Sagaleen kun waan hin qabamne si qaba. Sagaleen kun waan tole hin jenne tole si jechisiisa. Waaqayyo dhimma kee sagaleen si baafata. Eenyuun jedhanii yeroo isaan wal gaggaafatan Yesuusin akka ta'e baran. Eenyuun akkanatti nu gargaara. Eenyuun akkanatti nu
eenyuun akkanatti kan jalqabne kana nu xumursiise Yesuus. Ameen. Baga isaan jalqabne jedha. Baga nu jalqabsiisedha. Jalqabni keenya baga isarraa ta'e jedha. Walakkee biratti raafamne iyyuu ce'e. Erga cani ergama isaanii isa itti kenname sana hojii itti hiikuu jalqaban. Lolli qabee isaan dhaabuyyuu karaa isaan bubuute malee achumatti isaan hambisu. Namni karaa deemu lola baay'ee lolamuu danda'a. Wanti baay'een itti bu'uu danda'a garuu inni isa jalqabsiisaa akka isa xumursiisu. Sabni Israa'el mana garbummaa kana keessa sinan baasaa. Nama isinii kaasaa. Gadi qabamuu keessan dadhabbii keessan wanta isin irratti ta'aa jiru. Iji koo ergeera kana booddee eeggatanii isinii jedha jedhee Waaqayyo Seera boqonnaa 3 lakkoofsa 7 akkuma dubbate saba kana baasuudhaan waadaa gale. Waadaa akkuma gale Waaqayyo Musee waamee Museetti dubbate Museedhaan kana booda isin ergadhaafi godhuutii jedheetu humna isaa kenne ulee isaa kenne yookaan sagalee isaa kenne gara saba sanaa dhaqiitiin akkas godhe yeroo ittiin jedhu Museen waan baay'ee lole. Nama akkanaati jechuudhaan mudoo jireenya isaa baay'ee tarreesse. Dadhabaa akka ta'e, humna akka hin qabne, obsa akka hin qabne, nama akkasii akka ture, nama jooraa akka hin ta'e beekta, nama akkasii akka hin ta'e beekta, akkamittaan nama akkanaa ta'e kana gochuu danda'a. Akkamittaan dhimma sii baasuu danda'a jennaan Waaqayyo ani ofii kootii biyyicha nan seenaa naasisoo koo sodaachisuu kootiin hojii koo dinqisiisa nan agarsiisa. Ati sababa immoo saba koo akkattaan kaasee karaa jalqabsiisuu qaba. Waaqayyo akkuma jedhayyuu karaa Musee saba sanaa biyya garbummaa keessaa hin baase. Karaa irraa deemanitti lola baay'eedhaan lolamanii gidiraa baay'ee arganii wanti baay'een jireenya isaan irratti ta'eera. Haa ta'u malee yeroo hundumaayyuu inni adeemsa isaan jalqabsiise. Waaqayyo isaanitti dubbataa, yaada isaa isaanii ibsaa, kallattii itti agarsiisaa, isaan gorsaa, yeroo karaa gadi dhiisan immoo gara karaa isaatti yookaan gara daandii isaatti isaan deebisaa, isaan geggeessaatii ture. Ammas kutaa kana keessatti jalqabsiyo yookaan jalqabaa iddoo akkasii gaa inni jedhe Yesuusi. Qilleensi yoo hammaatuyyuu qilleensi lola yoo kaasuyyuu Yesuus jalqaba waan sanaa keessa waan jiru xumura sanas immoo ittiin ga'uu akka danda'u akka ta'e waan amaneef waan murteesseef akka kana godhaan immoo akka kana godha jedhee ofii isaatiis gahee ba'uudhaa qabu qooddatee gadi isaan dhiise. Daddarbatamaniyyuu raafamaniyyuu iyyaniyyuu afaanuma iyyanii galateeffatanii. Ameen. Inni dhaqqabe waan ta'eef inni dhuse waan ta'eef inni Waaqayyo bara baraan haa ulfaatu. Sii birmaan sii dhaqqaba. Ameen. Iddoo inni kee dhaqqabu iddoo yaaltee qaqqabachuu hin dandeenye iddoo yaaddee yaadi kee itti sirree qofaaf Waaqayyo sii dhaqqaba. Ameen. Sabooddee akkuma isaan jalqabsiise ce'a akkuma jedhe inni isaan ceesise. Irra lafaattis erga ba'anii mandaroota itti seenanitti wangeela lallaban hafuura hamaa hin baasan maqaa Yesuusin dhukkubsataa hin fayyisan maqaa Yesuusin aangoo Waaqayyo isaanii kenne isaan wajjin hin ture. Jallisanii adeemsa jalqabu jalqabaa kan jedheen isaan wajjin waan tureef ni ba'an amma qalbiitti waan deebi'anii sammuutti waan deebi'anii waan isaan harka jiru erga beekanii edaa erga mannaa harka jira jedhanii erga isa isaan harka jiru amananii wanta ittiin hojjechuu qaban erga of harkatti of keessatti arganii mandara sana seenanii wangeela lallabuu jalqaban. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaan namoota mootummaa dukkanaa keessa jiran gara mootummaa Waaqayyootti yookaan gara mootummaa ifaatti dabalaniiru. Lammaffaa immoo namoota dhukkuba garaa garaatiin rakkatan dhukkubni isaanii kan bara isaanii irratti lakkaa'e dhukkubni qaama isaanii nyaatee kan fixe dhukkuba jalatti kan kufan dhukkuba akka kennaa isaaniitti haammatanii karaa irraa kan bu'an mandaroota gidduu kan jiran awwaalota gidduu kan jiran gatamanii kan jiran karaan kan ittiin ba'an du'a warra eeggatan baay'ee isaanii gara jireenya idilee isaanii dhiisanii dhukkubaan gara dhamaniitti isaan deebisanii. Inni sadaffaan namoota bututanii gataman namoota akka warra tikee hin qabne ta'an
suuqatti namoota darbatan. Namoota akkanaa kan jireenyi tuffatamuu kan irra jiru ofii isaanii kan tuffatan ofii isaanii kan cabsan. Isaan kanatti illee wangeela mootummaa Waaqayyoo warra misraachoo gurri isaanii dhaga'een beeku. Warra namni karaa isaanii hin dabalu. Warra namni waa'ee isaaniitti dubbachuu hin barbaadu. Warra akka kanaatti illee wangeela hubate. Anaaf jireenyi hin jiramu. Ani nama moo jiranii warra of tuffatan nama akka isaan ta'an. Kiristoos akka isaan jaallatu. Mootummaa Waaqayyoo akka isaan barbaachisan. Gara laafummaa gooftaan isaan keessa kaa'ee namoota sanatti dubbatanii namoota sana gara mootummaa Waaqayyootti dabalu. Ameen. Hojiin kun hundumtuu isaanii hojjetame. Eessaa kaan Yesuusiin ergaman. Jalqabbiin Yesuus keessa jiru lola haa qabaatu iyyuu malee rukutin iddoo ga'uudhaan qabu otoo hin ga'in wanta gochuudhaan qabu otoo hin tuqin imalli gooftaan jalqabsiis akkasumatti jettee karaa irratti callisee hinaaf. Akka keessan aboottifadhaa waan siniin jedha. Kiristoosiin wanti inni si jalqabsiis, wanti inni siin jalqabe, wanti inni jalqabi siin jedhee si jalqabsiise maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin xumura siif haa godhatu. Mee kan inni jalqabinaan jedhee na jalqabsiise inuma naaf xumurama jedhaa dubbadhaan. Jalqabni gooftaan keessa jiru xumurama. Yoo lolli itti baay'atu wal'aansoo yoo qabaate eebbi akkasuma eebbi wal'aansoo qaba eebbi lola qaba. Namoonni fuuldura isaanii eebbi baatu lola baay'ee lola waan baay'eedhaan morfamu maali namarraan addaa'e maali ani dhiiga kootadhaa'e ani akkasuma jedhanii jireenya isaanii irratti deebi'anii wantoota garaagaraa ofiin jedhu fuuldura isaanii eebbi. Lola kaasu Waaqayyo ittiin nu balleessu miti miicee ittiin nu baasee nu addeessa. Ergama Yaaqoob qorumsa garaagaraatiin qoramtanii yeroo ilaaltan yookaan yeroo ilaalamtan gammachuutti lakkaadhaa malee rakkinaan hin baay'isinaa. Bareessaan qaramsi warshaa yookaan akka oomishtuu waan tokkooti yookaan immoo waan tokko keessa kan ittiin darban akka tarbaayiniiti jedheetu barbaada. Kanaaf Waaqayyo inni isaan jalqabsiise inni isaan xumursiise. Sis Waaqayyo inni si jalqabsiise inni si xumursiise. Ba'aan sirra jiru isa hin kufa. Dadhabbiin sirra jiru isa maqaa gooftaa Yesuusin si biraa hin hafa. Lolli sirra jiru maqaa Yesuus Kiristoosin yeroo malee sirraa hin addaba. Waaqayyo inni si wajjin hin jiru si wajjin hin jiraachuusaa hamma dhumaatti itti fufa. Hamma dhumaatti itti fufee si agarsiisa. Waaqayyo si wajjin yeroo hundumaa haa jiraatu. Mana keerra haa jiraatu. Hojii kee wajjiniin haa jiraatu. Kaayyoo kee wajjiniin haa jiraatu. Ajandaa kee wajjiniin haa jiraatu. Kan jedhama.